Akkam jirtu hundi keessanuu viidiyoo har'aa keessatti gaaffii barattoota baay'ee kan ta'e English paragraph question akkamitti hojjechuu dandeenya jettanii kallattii garaagaraatiin akkuma nu gaafachaa turtan viidiyoo har'aa keessatti paragraph question akkamitti bifa salphaatiin hojjechuu akkaataatti dandeessan strategiiwwan garaagaraan isinitti hima. I hope viidiyoon kun barattoota baay'ee isaanii gargaara jedhee yaada. Kanaaf haga xumuraatti nu wajjin tura. Warri YouTube channel kanaaf haaraa taatan YouTube channel kana subscribe godhaa, video kana immoo like godhaa, akkasumas commentii nu barreessuun dagatina. Dabalataan immoo dhuma video kana irratti websaayitoota gaaffii paragraafii baay'ee irraa shaakaltan akkasumas immoo guyyaa guyyaatti update akka gootanii fi websaayitoota baay'ee isin gargaaran dhuma video kana irratti isinitti hima. Kanaaf haga xumuraatti nu wajjin tura. Strategiiwwan paragraafii ittiin hojjennu keessaa inni jalqabaa fi inni baay'ee murteessaa ta'e read the questions first jedhama. Kana gaafa isiniin jedhu osoo kallattiidhaan keeyyatan dubbiseen dura jalqaba irratti gaaffii paragraafii sana keessaa ba'e sana ilaaluun baay'ee tokko murteessaadha jiru. Sababni isaas immoo maal barbaada akka jirtan sirriitti beekuuf akkasumas immoo yaada hin barbaachisne irratti yeroo keessan akka hin gubnee fi jalqaba irratti gaaffii dubbisuun baay'ee tokko isin gargaara jechuudha. Yeroo baay'ee dogoggora barattoonni baay'ee hojjetanu jalqaba osoo gara gaaffii sana ilaalanii paragraafii sana guutummaa isaa dubbisanii gara gaaffii deemu. Kun yeroo keessan waan isin jalaa gubuu fi akkasumas immoo waan yaada hin barbaachisne irratti yeroo keessan akka hin gubnee fi jalqaba gaaffii irraa ka'uun baay'ee murteessaadha jechuudha. Yeroo lattanii gaaffii dubbistan keessatti gaaffii sun iddoo kamii akka gaafate maybe paragraph 2, maybe paragraph 3, maybe paragraph 1 isin gaafachuu danda'a. Isa kana immoo kan addaan baasuu dandeessan lattanii jalqaba irra gaafa gaaffii dubbistanidha jechuudha. Kanaaf gaaffii irraa gaafa kaatanu yeroo keessan qusachuuf yaada hin barbaachisne irratti yeroo keessan akka hin gubnee fi gaaffii irraa ka'uun baay'ee tokko murteessaadha jechuudha. Inni lammaffaan istiraatiijiin ittiin paragraafii hojjennu gosoota gaaffii fi tooftaa ittiin hojjetamu addaan baasuudha jechuudha. Gaaffiiwwan paragraafii yookaan gaaffiiwwan keeyyataa yeroo baay'ee bifa kana sadan dhufu jechuudha. Tokkoffaa irratti main ideyaan paragraafii kana maalidha jedhee isin gaafata jechuudha. Kun gaaffii paragraafii keessaa yeroo kamiyyuu hin hafu jechuudha. Main ideyaa paragraafii immoo argachuudhaaf yeroo baay'ee main ideyaan paragraafii kan jiru paragraafii jalqabaa laayinoota jalqabaa irra kan jiranii fi akkasumas immoo paragraafii dhumaa irratti kan konkuluuzinii irratti main ideyaa paragraafii argachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf iyyuu main ideyaa paragraafii beekuun akkamitti akka hojjetamu addaan baasuun baay'ee murteessaa jechuudha. Paragraaf paartii jechuudhaaf. Paragraaf paartii keessa main ideyaan tokko isa kana. Inni lammaffaan immoo specific detail kana gaafa isiniin jedhu specific detail gaafa isiniin jedhu paragraafii lammaffaa laayinii tokkoffaa irra kan jiru zee kan jiru eenyuun bakka bu'aa akkasumas maqaa abbaatii kaasee sababa dhimma tokkoo kaasee lakkoofsota wantoota specific detail ta'anii achirratti kaasee isin gaafachuu danda'a jechuudha. Kanaaf iyyuu kana immoo hojjechuudhaaf maal gochuu qabdu? Dhaxanii iddootti lakkoofsi keessan iddootti maqaan namaa sababa dhimmi tokko ka'eef sana dhaxanii iskaan gootanii laaluu qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma jalqaba irratti isinitti hime laayinii paragraafii tokkoffaa laayinii sadaffaa irra kan jiru maqaan eebeluu jedhu sun eenyu bakka bu'a. Kanaaf iyyuu jalqaba maal gochuu qabdu isin kallattiidha yeroo kanatti paragraafii sadaffaa sana paragraafii tokkoffaa iddootti kaa'ame sana dhaxanii ilaaluu qabdu jechuudha. Inni sadaffaan yeroo baay'ee paragraaf paartii irratti kan dhufu inference yookaan hubannoo jechuudha. Waan kallattiin hin dhaabne garuu keeyyiticha keessatti kan jiru. Kana gaafa isiniin jedhu akka kaaniin lakkoofsa maqaa wanta isin gaafatan osoo hin taane hubannoo keessa madaaluudhaaf gaaffii inni jira. Fakkeenyaaf keeyyata kanarraa maal hubachuu dandeenya jedhee yoo isin gaafate filannoo keessatti immoo wantoota waliin fakkaanne baay'isaa wanti ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf yeroo kana maal gootu keeyyicharraa general idea yookaan main idea sana hubattanii keeyyichi maal dabarsuu akka barbaade deebisuu dandeessu jechuudha. Kanaaf bifa kanaatiin paragraafii hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Inni kan biraa fi inni baay'ee murteessaa ta'e paragraafii hojjechuudhaa fi gaaffiiwwan garaagaraa shaakaluun baay'ee tokko murteessaadha jechuudha. Yeroo baay'ee barattoonni paragraafii hin shaakalan. Kan isaan shaakalan giraamarii, kominikeetivii waan akkasii shaakalu. Kun immoo
faayidaa mataa isaatis qaba, dhiibbaa mataatis qaba. Akkuma kana akkuma giraamarii dubbistan, akkuma communicative English akkuma kallattii garaagaraatiin dubbistanuu paaraagiraafiinis akkamitti akka hojjetamu gaaffiiwwan garaagaraa shaakaluu qabdu jechuudha. Yoo gaaffii garaagaraa shaakaltan keessatti akkamitti paaraagiraafiin akka hojjetamu isiniif gala jechuudha. Kanaaf iyyuu gaaffiiwwan garaagaraa akkamitti shaakaluu dandeenya, eessaan shaakaluu dandeenya jettanii yoo na gaafattanii weebsaayitoota sadii, weebsaayitoota baay'ee barbaachisoo gaaffiiwwan garaagaraa kan itti shaakaltan weebsaayitoota sadiin isiniif kenna jechuudha. Inni tokkoffaan Read Theory jedhama. Weebsaayitii kana keessatti gaaffiiwwan paaraagiraafii baay'ee shaakaluu dandeessu. Gaaffiiwwan paaraagiraafii baay'ee of keessatti qabatee jira. Gaaffiiwwan sana jalatti immoo akkuma qomaata intiraansii egzaamii gaaffii filannoo qabu jira. Gaaffiiwwan garaagaraa achirraa shaakaluu ni dandeessu. Inni kan biraa Common Lead kan jiru jira weebsaayitiin tokko jechuudha. Innis paaraagiraafii baay'ee of keessatti qabatee jira. Gaaffiiwwan paaraagiraafii achirraa argachuu ni dandeessu. Hunduma caala immoo fi baay'ee beekamaa kan ta'e British Course in English kan jedhu jira. Inni kunis immoo paaraagiraafii qofa osoo hin taane giraamarii, koominikeeshinii wantoota baay'ee of keessatti qabatee jira. Kanaaf paaraagiraaf paartii achirraa gaaffiiwwan garaagaraa shaakaluu ni dandeessu jechuudha. Bifa kanaatiin paaraagiraaf kuweeshinii bifa salphaatiin hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Istiraateejiin amma isinitti hime kana yoo hordoftanii paaraagiraaf paartii waan hin hojjenneef hin jiru jechuudha. Isa kana akka beektan isiniin jechuu barbaada. Viidiyoon keenya irraa kana fakkaataa aga xumuraatti waan wajjin turtaniif galatooma. Viidiyoon kun yoo isinitti tole laayik godhaa, koomentis barreessaa, teelegiraam chaanaalii keenyas jooyin godhaa. Viidiyoo itti aanutti haga wal agarruutti nagaatti.